Dukkaana jalaati. Ijoollee hangafa warra. Beelolee rana qaddee teessee na ilaalti. Abba bareeddee dhufte. Bareedatti sakka. Magaalaa baheen haala jiru hubadhee deebaa hidhiin ka'e. Barumsa hin qabdanii yaa? Barnoonni jiru adda boqonnaadha. Hambasas. Akkasii? Ishoo naa tole. Akka gootu wabi. Kitaaba kee seeraan dubbisi. Akka hin durfamne riyyaa kee biratti. Ati immoo biin eessa oolu? Warra mana oolan. Naa tole. Mooraa kan diinni akka hin gashine dagattee mooraa kana jabeessi naaf eegi. Wanti daguu namaa eeggatee ol galee nama balleessuu barbaadu diinni baay'ee jira. Hin dagatiin. Waan biraatti deebitee hin dagatiin. Eegela mooraa kana waa tokko gashite. Lolee abba laaqanatti dafi kottu. Laaqana saatii laaqanaatti hin deemaa? Hojjennee seenna. Bibbitaatti waan laaqanaaf ta'u qopheessaa. Lolee nagaan ba'e nagaan kottu. Jabaadha. Hamma hin deeba laaqana irratti. Lolee abba. Wayyoo abba. Abba abba. Dhaabati waan raafate. Yes. Amma silkii koo bilbiladha. Irraa deeman abba. Wabii immoo falafalee ofirraa deemsisa. Abba. Maaloo waan raafate. Maali raafate? Qarshii jennaa kenni maaloo mana fuulii nagaa. Manni barumsa mana fuulii ta'e ammoo. Maaloo mana barumsaa miti. Mana fuulii ergena saayimentii hojjechuudhaaf ijoollee hundi na biraa hojjetanii fixanii ana qofa tafe. Yoo dhandii mana fuuliitti asaamantii sinii kennu. Barsaa fiiziksii osoo saayimentii nuu kennee gaaffichis akkas jedha. Situmu waliin. Himi. La gaaffichi dhagaan fuulii kiloogiraamii sadiidha. Bal'ina fuulii kiloomeetira tokko irratti yoo lafa bu'ee fuuliin sun amman bal'achuu danda'a. Kanaaf jedhinee mana fuulii dhannee ijoollee hundi hojjetanii fixaniiru. Ana uffata filaa kun 50 keessaa ammoo qabamu. Ijoollee hundi hojjetanii fixaniiru. Kanaaf jennee achitti wal beellamnee jirra. Amma deemee hojjedha. Maaloo qarshii jennaa kenni kun. Akkaataan itti hojjetamu sitti agarsiisa. Natti nimi qarshii shan qofa naa kennu maali gaa'e? Dabarsaan dadhabee hojjettaa? Ofii isaatii dadhabee nuu kennanii? Achi dhaabattee daqiiqaa muraasa turtennaan nan deebaman deebaan immoo waan hin turu sitti fakkaatin. Hin turu amma nuuf hojjete. Hin turu. Waan hundaafu yeroo 10 si biraa jijjiiramu kan hin jijjiiramu. Yeroo 50 si biraa jijjiiramu kan hin jijjiiramu. Yeroo 100 si biraa jijjiiramu kan hin jijjiiramne. Soorata biratti dubbatamte ijjeesa biratti kan jaallatamtu. Abbaa shanii koo sin jaalladha. Darbee abbaa 200 kan ofitti dabala. Lolo. Akkam? Nagaa kee dhabni? Nagaadha? Hayyaa. Oduu gammachiisaa. Namni tokko mana jiru irra kophaa koon jira. Hin dhufta maaf hin dhuftu? Namni tokko mana jiru kophaa koon jira. Wabii duwwaa mana jira isa immoo ergaan ergee jira. Yoo inni dhufe isa ammas ergaattan isa deebisa. Dafiiti amma maa bakka. Innis kanaa birrii manna qajeeliti bayachuma. Tole haa ta'u nan dhufa. Tole. Maalin odeessaara? Eegaa hanga dibee dhufe kanatti maaltu mudatee naa? Maallaqa argaa biratteen? Sinnageen jirti yaartaa waa'ee maallaqaatiis. Mana fuulii kee ol ta'e? Maal odeessaa turte mana tiin waan amma Abbaa waan siin jedhu hunda isaa hojiirra hoji. Mana kitaaba rakkiti kitaaba dubbisiin jedhee gaani? waan akkasiin dhaga'uun kitaaba kee mana keessa taa'ee dubbisinaan jedhe. Nyaara turteessa. Dhageera waan amma haasa'aa turte. Wanti si baruu qabdu amma. Allah birari tinnaku. Mana kana keessa fuudhee. Fincaalee yoo na kula gadi ba'e. Yoo tachi waa fuudhna jettan hin deemu. Maaliif? Maalaa isaati? Ormaatii gahaa jira. Taa'een kitaaba koo dubbisu. Kanaaf iyyooti. Laabireeriin dhattu? Hin deemu manuma taa'een dubbisaati yoo barbaade deemuu dandeessa. Mana eegi fayyadanii. Hanqi bashannani bakka. Mana fuulii makee dhaqee egaa. Hin deemu. Bisiin laadda. Ashii fudhadheera abbaa korka. Kanaaf nan goyamtu hidhate. Amma waan nuun jedhame hojjanna. An taa'een kitaaba koo dubbisaa. Mana kee. Maa wanta sitti maa hin dhageessu? Maal natti mee? Kitaaba kee dubbisinaan jedhanii laayibireerii deemi yoomnaan jedhama. Silaawuduudha laaqana nu hojjetaa damma dhaqee deema kaabunoo biti. Amma bitiiti kaa'ee lafa. Mun gubajjite biraa maal nama gahu xiqqoo isheen dubbisuun?
Aqii biti kotun siin jedhe. Hanqaaquu mee Amma inni bite bite. Asii immoo kan binne. eessaan bitan? Gubbaara hanqaaquu ishee sitti sirnoodha. Gubbaara gachii kan nasuu danda'a. Hanqaaquu barbaadanii maal fedhu? Asii hin bitinii. Laafina kootiin bitee Iddoo ishee argina. Yes har'ammaa rabbiin naa godhe. Gubbaan kun daftee dhufti ilaala. Yoo dhuftee soomma soo nan erga. Maaf deebitee? Maaf deebitee? Akkuma sila sitti meedha. Iji tokko birrii 8. Kanaaf jedheen dhiisee birrii kudhanii maal binna iji tokko maal nuu godhata? Ishee manuun hojjettu bittee? Ija lakaan irratti waan nyaanna moo nyaanna? Warqee maaliif hin bitan lafa fakkeessan? Kana yoo tolee jiran biteen dhufaa ta'uu baannaan laaqana malee. Hammatamaa moo akka guurtee hin dhumne? Maal akka ajajamne ilaaliin maal akka bituu deeme molaan? Maal irra akka jiru molaan? Hanqaaquu bituratti Gatiin hanqaaquu baranaa nyaata jibbisiisa. Maal jedhan sitti ma? Gabaa keessa deemisiin godhu. meeqa galeerra? Hanqaaquuni tokko qarshii 8 lama qarshii 16. Utuma jedhanii sokkee jennaan hanqaaquu jishan duwwaan biteef. Kulli gara hundee sanaaf hin taane. Shayeen kunis suusinatti ta'eera. Baala shaayee hin jiru ni? Hin jiru. Deemi dhaqee nuti kottu. Gabaa qabu. Maal neeti? Deemi tokko natti waan hin dhaqee bitu. Hojjetu mana keessatti itti bakka jaaraan. San si ergee dhaqee miti. Waan bitamu al tokko natti deemee bita. Kanarraan kan manichuma agarsiisee deema. Waan isaa hojjetu mana keessatti itti bakka jaaraan. Waan si ergu natti ta'an ammaa hojjetan. Waan isa gamna deddeebisaatu beekama. Abbaatti. Hello. Hello Vin. Maal laati dhufaan jirtu hidhatte? Na baasuma diddee laayibireerii majaa'een dhufa. Wantoota waan dinagdee daartaan galgalicha gurratti hin gurratu. Waan hanqaaquu sana asii galeera. Hanqaaquu du'aa ta'e meerre baalli shaayee? Waa si hubachiisuun nu bee suuqii saddanaati. Waa hanqaaquu sana liqiin fuudhee yoo jedhu saban qabu suuqii saddanaati. Hanqaaquu malee hin jiru. Suuqii sadii. Inni ammatti bitee dhufte dhagaadha? Sittani maqaa suuqii ittaanu immoo guphaa malee hin jiru naa jedhan. Guphaa maala jedheen jedheen bira darbe. Suuqii ittaanu immoo suuqii sadaffaati jettee immoo killee malee hin jiru naa jedhan. Killee jennaan mana kana keessa duudaa guutee jira deen. Nan dhaga'anii sooreen bira darbe. Bira darbee gaafan suuqii isaa arfaffaa gaafadhu. Gulaalii malee hin jiru naa jedhan. Ajaan hedeen sodaadeen bira darbe. Balaqqamee naa oli deebime. Oigaa maal nan dhaggeeffattu. Suuqii shanaffaa immoo eeggii malee hin jiru naa jedhan. Ati maal bittee dhufte reema? Eeggisii malee hin jiru naa jedhan. Ani kanan beeku ingiliffas hin beeku jedhee man bira darbeen isumatti sila naa jette. Hanqaaquu bitti naa jette. Hanqaaquu joon birrii 8 Deemes! Jala laa bitee fi Deemi dhaqee bitii kottu. kaan walitti moo rakkoo gaara isiyu. Hojii gara egaa jira. Maalas nan naannoftaati? Amma too deebiin. Lalo. Maqaa biraa naa baaftanii. Hello man. Yoomittu bittee dhufte amman si erganii? Wanti yaadee arguun beekama. Kanaaf nama amma daddafee dhufan suuqii saddanaatiin bitaman isatti jechuudha. Kana qarshii jahaan hin bitee suuqii sadeettee immoo baay'ee mamiyaadha. Qarshii isa keessaa deebee bite. Amma kana ergamee na gaafataa. Fidii qarshii isaa. Qarshii abon nama gaafataati. Fidii siin jedhe. Maal amma kana ergamee ga'e. Bishaan wanta dhunnu hin jiru. Lafa kana dhugu bishaan ergichi deddabeeran. Waan ta'u hojjettu mana keessanii yoomii ga'een kireeffamee ani. Bishaan dhattee nu bittee dhufte. Bishaan beestii bitti. Kadheen gaddaa waan ta'e bitanii. Gubbaa sana dhaqee nu bitiin immoo. Deddabeera dhugaa. Lookaaliin butee dhufa malee isa birrii 10 isa birrii 30 kenna kun. Tuma addunaan buta. Deemi. Gubbaarra dhaqee nu bitti. Labbaan ga'ee amma kaasuu hin dandeenye kana amma kaasuu hin danda'an. Deemi mee qoqqoo kee dhaattee doonaa bittee. Oke, bodi. Hello. Come. Namni tokko hin jiru. Isa deeman. Namni tokko hin jiru siin jedha. Maal amma kana waaftu? Qoy, bilisii yoo?
Nan ergaan erge. Bishaan jedheen ergeeni. Amma deemi. Idamuu gaafati mataadha dhukkubee jettee baay'ee neen ture maal taate Si yaade kana loofa. akkam dharee amma fayyite Ergiin si argadhe. tole bilisii akkamti ba'e. Ergaan isa erge. Rakkina mee kana agarsiisee baala shaayii takka baala shaayii dhaqibdin jedha takka dhaqiiti hanqaaquu bitin jedha amma immoo bishaan bite jedheen erge. Wayyoo asillee waa'ee bishaanii waa'ee hanqaaquu asoftamtee waa'ee baala shaayii aankoo akka itti beeku sitti himuu hin danda'u. Akka laabrariin naqate akka mana fincaanii naqadhee silkii haasaa. Uff nan gubadhe maal waa'ee majaartii sanaa immoo. Laluu qaanii amma ganan turte dheesineen. Akkam dhareettee amma fayyite sirrii bata. Si argadhe hin dhufaa kan jedhamu yaaddaa jira. Baay'ee misti bareedeera. Tole immoo maal gochuu qabna? Nu battee. Jaa. Maaf naatu. Maal fudhattee miti yeroo ammoo. Kanaaf jettee akka timne jojjoortaa turte Lubbuun keessaa gadhiisii kun. nagaan gaafa na. Nagaa namni ati. Weerree bishaan hin bitedhee si erge. Ishee faana maaf waliin barruudha. Nagaa Toleen gaadi bishaan kana isaa bittee dhufte. baga gammadee garuu waa'ee bishaan kanaa taasise. Akkan itti kana fidee. Kana waaqumta dubbatu kana waa'ee kana. Jechaa meeqa bu'ee achi suuqii danda'an yookaan hin jiru danda'u. Kana yoo daarraan akka hin taane tilgee badeemu. Kana. Akiti amma wanta bitte hunda isaa hojjedhu. Atoo Baala shaayii kanas fuudhii ol darbi. Akee hojii hojjedhu. dabareen kan keedhaan. Dafii baas. Akkuma ariifattee ergaa dedeebitu godhatti dafii hojjedhu. Garuu bishaan akkamii bitee dhufe inni? Zayitiidhaan si beektaa? Waan ergu faallaa mana taasaa. Wayyoo ay obboleessa baay'ee namatti tolu qabda. Kana namatti tola. Baay'ee. Amma dhiisee si deebi'a. Ani immoo kan hin sodaachaa jiru. Abbaan itti dhufe kam taane kan jiru. Ani beeka iddoolle ilaalladhee dhuguma kun jecha yaaramu iddoon lixuu barbaadachaa jira baay'ee. Ani immoo osoo dhaabbadhee tan maal si galcheen jedhaan silaa. Eenyuun? Abbaa gogoodha. Wayyoo abbaa keedhaa moo? Wabi. Wabi akkamii godha? Wabi. Maal ta'e harki kee? Mana eegin jennee mana eegaara. Akkasii mana eeguure harki cabaadha yoo diinni dhufee ol seenee. Abba maataa ta'e eeginaan jennee mana akka hin deemne jennee Garaan kee mana nagaadhani? nagaadha. Abba maataa ta'e abba ta'e. Iji sitti bee! Abba ta'e. Maaltu ta'e? Eessaa dhageesse? Abba ta'e. Tasgabbaa tokko tasgabbaa. Isheen na qayyabachiisuudha. Attamiin barti mana koo? Na qayyabachiisuudha. Maaltu ta'e abba? Nagaadhaan galtimini taa'e. Mana fuulii dhaquu dhiiseera. Eessaa dhageesse? Hin dubbisiin. Abba ta'e maaltu ture? Abba maalla. Na qayyabachiisuu dhuftee kunoo na qayyabachiisaa. Fiiziksii silaa inni jedhe galuu fidinnaani isheen kilaasii keenyaa fiiziksii waan baay'ee dandeessuufi fidee isa dubbisiisaa. Bakkuma itti maxxan. Maal? Waaqa tokkummaa keenya ijaartee galanni sii baata. Maal yaala? Maaltu ture? Maal laaba? Waan jiru nutti. Amma deemuun qaba bakka isin booddee. Nan geesse bakka nan geessa isheen geessee dhufa. Taa'ee sedhatta mana keetti galtee ammamu. Isheen geessee dhufa. Maaltu ta'aa jira? Maaltu tasgabbaa'ime? Itti dabalam. Taayaab. Waaqayyo galata kee tokkummaa keenyatti ijaarame. Eessaaniin olitti sin qabadhe dheedha akkadha. Maal taate abba? Isheen dhala kootii ani abbaa isheeti. Maal? An kanaaf na baadha beere? Baay'eedha. Ani koormadha. Maal? Ati dhala kooti. Ana abbaan kee. Maalidha? Abba. Isheen moo abba? Maali maal? Maal? Ani ona qayyabachiisuu ta'e qofan beeka. Wabi. Laloon koo moo? Gadi dubbisiisuu ta'e qofa. Laloon koo. Bini. Maaltu ture? Bini. Laloon.